qawwee fudhatee Eertira kutee jira. Akkam gooneetii fira dhuguu dandeenya. Biyya san guututti yoo fudhatte malee rakkoodhaa jechuudha sabsan eeguun. Maaliif karaa nagayaatiin gartee namoota garagaraatti wajjin yoo haasofne mariidhaan yoo deemne akkamii waan jiru sun ilaalanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessan. Miidiyaa keessan jabeeffachuun dirqama keessani. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan akkuma beekamu odeeffannoo biyya keessaa fi alaa qabatee xiinxala adda addaatii fi sagantaalee garaagaraa gartee qabatee isin dhiyaata. Sagantaalee san keessaa har'aan tana haala qabatamaa gartee biyya teenya keessa jiru waa'ee nageenya irratti waan takka dubbannu qabna. Gama kaabaa kana yeroo hedduu gama kaabaa kana rakkoon Itoophiyaa uumamtee guulaallu ammas rakkoon tun dhaabbanne biyya teenya tana lolaan bulchaa na fakkaatti akka gartee waan lolaan bulchuu tolaan bulcheen beeku nagarreessi hedduu lolumu biyyi teenya tun wani jettu ammas gartee naannoo Tigraay kanuma dhiyoo tana waggaa lama guutuuf girgiriin taatee lola hamaa keessa turaniitu ammas deebi'ee naannoo Afaartanatti naannoo Afaar dhooyitee waraanni jalqabamee jira jechuun naannoo Afaarii fi Tigraay jidduutti waraannichi eegalame kun gara mootummaa federaalaatti dirmata naannolee hundaatu dirmata gama biratti deema jechuudha. Yeroo kanatti Isaayyaas Afwerqiitis achiin harka isaa gartee Tigraay keessaa dheereeffatee Itoophiyaa sana gartee ibiddatti kaa'uu barbaada jechuudha harka isaa saniin. Itoophiyaanis ammoo harka isaa san firaa qabuu osoo hin taane gartee ibiddi isaa sanirrattuu benziila qicuu waan deemtu fakkaata jechuudha. Maaliif rakkoo biyya keessa jirtu naannoo Oromiyaa keessa jirtu naannoo Amaaraa keessa jirtu kana hunda furmaata osoo hin kennin isa wajjin waliiluudhaaf haadhachaa jirti jechuudha. Akka Jibootii walitti haadhattuutti Abiyyi Finnis duraan saayiba turanii immoo garagalee jechuudha. Somaaliyaa wajjinis waliin mufannee jira, Jibuutii wajjin waliin mufannee jira, naannolee jiran hundaa wajjin jechuudha waliin mufannaa takka jira jechuudha biyyoota ollaa keenyaatiin. Kun silaa dippiloomaasiidhaan waan gartee ta'uu hin qabne. Amma sunis ta'ee hara hundaanuu lola kana akkamitti hambisuu dandeenya moo lola kana akkuma paarlaamaa irratti Abiyyi jeessanitti ni injifannaa lola kana laaftuutti ni injifannaa akka namni jiru kanatti maaliif amma duras lola Eertiraa wajjin loluun nuuf haaraa miti lolli amma duras waggaa lama adeemsifamee ture. Lola sana irratti gartee lubbuu nama hedduutu qabeenya hedduutu badee waan nuuf hin qabu ammaan tanas deebi'ee lolli kun guuqa'u jeneraalonni wayyaanee kun hedduun ichi jiranii kunis gartee Finfinnee jiru kunis an jedhamu Finfinnee jiru kana nama nu beekadhu namni keenya hedduu siyaasa kana keessatti waan akkana hedduun tajjuu malee jedhamu Finfinnee jiru kun waan takka jabeenya mootummaa federaalaa kanaa fi gartee waan takka addabahuuf diddee addabaafachuu waan dhufan fakkaatti maybe maaliif Gaafanis gaafa kan Finfinnee tureetu Maqalee kutee ammas gartee karaa Maqalee yoo deemanis waliin dhorkuu dandeenyu jirtu na fakkaata. Qabiyyaalaa deemes gartee sabaan gaafaanis garagalaniitti jiranii duraanis gartee jaarsii ni qabame. Rakkoon tun akkanatti deemaa biyyi teenya tun gartee wooma keessaa bahuun taanitti gartee halayyatti waan deemtu na fakkaatti. Halayyaa tanaaf ammoo silaa furmaata godhuu barbaachisaadha. Manni malee paartiilee mormitoota adda addaatti waan arraan tana ibsa baasee waan jee haala kanaan paartiileen siyaasaa haala nageenyaa gartee yaachisaa kanaan filannoo itti fufuu dandeenyu filannoo godhamuu dandeessu jeeti yaada kan kun filannoo keessaa bahuu fidaa filannoo keessaa bahuu namoo jeequmsa biraa fidaa gama biraatti oofaa jechuudha. Haalli nageenyaa kun tasgabbaa'ee akka filannoon sun gaggeeffamtu maqaa fillee taatu akka gartee haalli nageenyaa miidhaginyaa kun fooyya'u maaliif hin goone waan jiru gaafii nama hedduudha jechuudha. Kanaaf ammoo fakkeessaa fi irra dibaa fi gartee dubbii tottolchanii bira qotuun waan faayidaa qabu miti jechuudha. Namni gartee waan takka mootummoota dabaran irraa yoo barree jechuudha. Mootummoota dabaran kana keessa Haayile Sillaaseen sogguu dhufee gartee akka gartee namoota isa faarsanii jira. Namoonni sirna san deeggaran sirni sun gartee sirna dogongorra jedhanii waggaa 40 guutuu faarsee jira. Dargiin gaafa gartee isa qolchaan godhu dhufees isuma faarsa warri faarsu suni. Yaadi gugguu dhufees warrumatti jeteetuma yaadi kana faarsuu gaafa sanis hoggaa sun jijjiiramee gartee ODP malmal dhufees warruma faarsu Oromootis Amaara adda addaa jechuudha. Sun jijjiiramee hoggaa gartee bal'inni kun dhufuus warra itti jetee faarsu jechuudha namni hedduun. Kun akkamitti ta'uu dandeenya? Silaa namni gartee sababaan si faarsee sababaan si qeeqee sababaan si deeggaree waan bareedu. Namni immoo akkanuma si deeggaru halayyatti yoo deemte ammoo namni itti fiigii dachiin tun diriirtu yoo siin jee halayyaa ta'uu osoo harkuu ati duubattee ofii gujjiraatte nama keetii miti jechuudha diina keetii malee. Kanaaf namoonni gartee mootummaan lolatti akka seenu Facebook irra poostii godhan kun namoonni jechuun mana ta'ee Facebook irra poostii yoo goote rakkoon qabu ati hin duutu. Namoonni akkanaa kun silaa gartee lubbuu namaatiif beekanii dhaabbatanii ilaalanii waan mootummaa kana fayyadu. Karaa nagayaatiin gartee namoota garagaraatti wajjin yoo haasofne yoo gartee furmaanni dhiyaate wal mariidhaan yoo deemne akkamii waan jiru ilaalanii namoonni hedduun hayyoonni adda addaa ammoo waa'ee gartee galaana diimaa irrattis
galaana diimaadhaaf humnaan deemuun furmaataa miti. Gartee biyyoota ollaa wajjin walitti bu'uun furmaataa miti. Maaliif jennaan biyya tanaa wajjin walitti buuteellee yoo gartee asabsan ka qabu taatee fudhatteellee biyya san guututti yoo fudhatte malee rakkoodhaa jechuudha asabsan eeguun. Maaliif bifa gorillaatiin gartee gaara seeneetti shiftaa ta'ee qabsaa'uu mala. Shiftaa ta'ee qabsoonaan ammoo markabaati gartee jechuun dhaabbii qabeenya meeqaantu seelaa barbadeessaa doonii dhabuutaa karaa adda addaatiin jechuun loojistiikii adda addaa seelaa balleessuudhaan shorkeessummaadhaan sirra bobba'aa jechuudha. Kana akkam gooneetii fira dhuguu dandeenya kana jechuudha. Waggoota dheeraadhaaf yaa'ii biraa fibbituu taate jechuudha. Yaa'ii san fibbituu irraa osoo nagayumaan mariidhaan taate maali? Osoo lolaan hin ta'in tolaayyoo taate hooyi waan jiru namoonni hedduu waasan kaasan. Yeroo garii waan akkanaa kana oguu haaftu akka nama sodaataatti yookaan ammoo akka nama gartee mootummaan deeggarreetti akka adda addaatti fudhachuu malan. Isaan haa fudhatanii akka biraatti halaalanii malee garuu dhugaan lafa jirtu waan takka lees ibil janii gartee waan takka osoo balaa guddoo hin finneef waan xiqqoo takkaan yoo fidan irra bareedduudha jechuudha. Eertiraa wajjin isa madurallee wajjin haasawanii turanii akkatti wal isanumaa beekaa akkaataa gartee itti walii galtee godhuu danda'an irratti osoo deemanii lubbuu namaa kana seef godhanii gartee gama sanitti deemanii waan bareedduudha. Kana malees gartee biyya keessa rakkoo adda addaa jira amma shorkeessummaa balleessuudhaaf jennee poolisiin federaalaatis gartee humna addaa leenjisee gabbaasee naannoo hunda keessatti bobbaafna jennee sunis gaa wooma gartee nama shorkeessaati. Wooma hundaafuu haalli biyya nageenya biyya keessa jiru kun hedduu ulfaataadha. Rabbiin gartee nagaa kanas haa tolchu nagaa haa buusu. Namoota siyaasaa irraa warri siyaasaa kun nagaa buusanii irraa eeguun ulfaatti. Isaan gartee nagaa buusuu irraa nagaa dhaabatan irraa waa buusuu irra fedhanii. Kanaafuu waa hedduutu jira. Mee waan gama kaabaa kanaan ta'u Affaar kana gartee araddoota hedduu gandoota hedduudha qabatanii humni TPLF kun qabattee jirti janiiti kominikeeshinii gartee Affaar ibsa baasee dubbachuu jira. Affaar irraa namoonni hedduun gartee kan qawwee fudhatee itti rakkutee jira. Afaan qawweetiin qabsoomina mootummaa kana jaanii warroota aangoo qaban fa'aan jechuudha. Gama adda addaatiin amma Somaaliyaa wajjinis gartee sababa dirree dhawaanattis Somaaliyaan hedduun komii guddoo kaasuu jirti. Waa hedduutu haasawamu jira. Gartee amma duraas waa'ee wadabaatii wajjin wal qabatee galaana diimaa kana mormi hedduu ka'aa ture. Hundinuu gamaa gamanaa ibidda kana guutuu namni diinaaf itti heddummeessuudha. Silaa gartee namni firee heddummeeffatee diina isaa kana xiqqeessee gaariidha. Mee waan ta'uu gartee walumaan bullee ilaallaa walitti deebina. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessin akka hin jenne YouTube Chanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya, TikTok keenya. Gama Facebookaatiinis yoo hordoftanii koppiliki gootanii laayikii fi sheer tiroobsitanii folloo gootanii koppiliki gootanii sheer gootanii waliif argitanii waan biraata akkasiirraan eeggatu. Like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa waan isinirraa eeggamu godhuudhaan nuti na dhaabbaddaa. Nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsiisni argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa baratanii waa barachaatti bohaartanii. Barkoo Miidiyaa subscribe, share, like nu godhaa, repost nu godhaa nu cinaa dhaabbaddaa. Galatooma.